jirtu obboleeyyan baga nagayaan gama chaanala keenyaa dhuftan guyyaa irraa dirqama waan namni hundi beekee itti fayyadamuu qabanii ji'ee yaadi tokkoon qabadhee isiniif dhufe hanga dhumatti nu hordofaa. Egaa wannin qabadhee isiniif dhufe akkamitti feesbuuka keessan ka amma itti fayyadamutti jirtan kana kan nama aad gootanii namnis aad isin godhee konfarmii waliif deebistan kana akkamitti gara peejitti jijjiirtanii itti fayyadamtan waan jedhuun qabadhee isiniif dhufe. Kanaafuu hanga dhumatti nu hordofaa. Garuu gara peejitti yoo jijjiirame public ta'a. Public jechuun namni feesbuuka fayyadamu hundi waan isin post gootanii fi profaayila keessan ni arka. Akkasuma biizinasa irratti hojjettanii galii irraa argachuu ni dandeessan. Lammaffaa irratti folowara yookaan nama isin hordofu baay'ee argattan. Akkasuma waan isin share gootan yookaan post gootan nama hedduutu arka. Sadaffaa viidiyoolee gaggabaabaa irratti hojjettanii monetize gootanii maallaqa irraa argachuu ni dandeessan. Kanaafuu feesbuuka keessan gara peejitti jijjiirrachuun hedduu isin fayyada. Akkamitti akka jijjiirtanii itti fayyadamtan takka takkaan isin garsiisaa. Walumaan seennee jijjiirree haa ilaallu. Gara viidiyoo keenyatti seenuun duratti obboleeyyan chaanala keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon keenya hayyee kunoo jalqaba feesbuuka keenya irratti gattuina. Achi booda gizee akkatti nu banee eeganneetu nu bakka mataa gubbaa bakka tuqaa sadeen san irratti gattuina profaayila keenya seenuu kunoo akka nu fida. Achi booda bakka maqaa keenya irratti gattuina nu asirratti profaayila keenya. Nu akkatti nu banaa. Kuni ammaan tana ani hin jijjiirree jechuu kuni feesbuuka kiyya kan normaalaati parsanaalii jechuu. Kanin friendii saahiba nama 1,800 fi 183 irraa qabu. Kun amma feesbuuka normaalaa jechuu. Normaala kun hin jijjiiramne bakka tana likkitti adda baafadha. Gizee jijjiirames maal akka fakkaatu. Kunoo aseennu bakka tuqaa bakka kana irratti gattuina. Booda nu akkatti nu banaa. Achi booda bakka turn on professional mode bakka jiru kana irratti gachuu qaasna. Kunoo san booda akka nu fida. Achi booda turn on bakka jiru kana kunoo bakka kana irratti gattuina. Kunoo haa nu banuu. Akkatti nu bane kunoo kan nu fida. Achi booda next bakka jiru kana irra gattuina. Next goonaa jechuudha. Achi booda ammas next tuyna. Kunoo ammas public bakka jiru kana bakka amma irra jiru kana irraan jijjiirru achuma irratti dhiifneetuma gama jalaa next goona. San booda confirm ka jiru kana tuyna. Kunoo akka nu fida. San booda gama jalaa kana next bakka jiru kana ammas tuyna. Ammas next goona. Kunoo akkatti nu fida. San booda bakka kana skip gooneeti irra dabarra. Skip goonee irra dabarra. San booda go to professional dashboard bakka jiru kana irratti tuyna. Kunoo bakka kana yoo feene booda sirreessuu dandeenya. Kanaafuu amma mee karaa wanti itti dabarru gubbaa san tuyneef duba deebina. Ammas tartakkeef duba deebina. San booda gizee akka fidee refresh gadoo goona. Gadoo harkifneeti refresh goona jechuudha. Jijjiirama. Kunoo laala. Akkuma agartan kanatti amma feesbuukni keenya karaa peejitti jijjiiramee jira jechuudha. Kunoo akka reefuutii fi akka amma adda addaa jechuudha. Jijjiiramee jira. Kanaafuu bakka professional dashboard jiru kana irra gattuide peejii keenya waa hunda isaas keessaan tokko tatarree lallallatuu dandeenya jechuudha. Waan hunda as keessa jiran nu as keessaan waa hunda keenya nu as keessaan sirreeffachuu dandeenya. As keessaan nu fida gizee floorii keenya nama 10,000 tahee waan takka irratti gallakkisuu gizee gallee waa hunda as keessatti nu fida. Kun amma feesbuukni waan haarawaa ta'eef waa takka illee irratti gadi lakkifne. Kanaaf bakka kun akkana. San booda kun gizee irratti gagallakkisne irratti post goggootan bakka kun hedduu jijjiirama guddaa takka fida.
Kunoo bifa kanaan seentanii isinis ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessan.